Aceh gaafa burkume Indagamu duuba sana hin dhaga'amu. Aceh. Jirtu Ijoolleen Booranaa jirtu Ijoolleen Wallaggaa jirtu Ijoolleen Arsii jirtu Ijoolleen Tuulamaa jirtu Jirra Ijoolleen Maccaa jirtu Eessa jirtu Boolee jirra jedha Boolee jirra jedha eessa Finfinnee. jirtu Boolee jirra jedha eessa jirtu Jirtu Innagaamu duuba sana jirtu Jirra. Ijoolleen Oromoo jirtu Jirra. Ijoolleen Tuulamaa jirtu Jirra. Ijoolleen Maccaa jirtu Jirra. Ijoolleen Booranaa jirtu Jirra. Ijoolleen Tuulamaa jirtu Jirra. Ijoolleen Baareettuu jirtu Jirra. Eessa jirtu Boolee. Eessa jirtu Innagaamu Boolee jirra jedha eessa jirtu Geerar naan jettu Geerar naan jettu. Akkam jirtan daawwattoota keenya ashamaa jennee Acee wajjin dhufnee jirra. Acee gaafa barkume seenaan irra deebi'ee dhufuu deema. Akkam jirtan fayyaa keessanii dhiyoo tana Jawaar Mohammad Shuruuf Acee gaafa barkume nutti afuufee jira. Nutis fuufachaa jirra jechuudha. Maal jirtan fayyaa keessanii nagaa qabdanii har'as viidiyoo biraatiin walitti deemnee jira. Namtichi maraata kun maraachuu jira bitii teenya waa'ee adda addaa akkasuma jirti rakkina adda addaa akkasuma jirti inni garuu waan inni yaadu waan biraatii namtichi kun hedduu waan godhuu fi waan kan adda wallaalee jira. Namticha kana ariyuuf deemuu deema xarafa gubbaa jira bakka. Namtichi Finfinnee gubbaa irraa maraachuu jira malee bakka biraa hin jiru daawwattoota keenya siin joo dhufnee raantana nafaana turaa siin jaa. Duraan dursee Profeesar Mohammad Hassan hedduu galatoomee goota Oromoo legenda Oromooti. Oromoof waa hedduu godhee seenaa hedduu barsiisee biyya alaa kanatti deemee waa'ee Oromoo kanarra dubbachuu maqaa Oromoo qabatee yuunivarsiitii adda addaa keessatti barsiisuu waan hin dagatamne waan hangana hin jenne uummata Oromootiif godhee baay'ee galatoomii umrii nu dheeradhu hedduu isa kabajna goota keenya. Akkam jirtan daawwattoota keenya Abiy Ahmed namtichi jaaniin kana namticha maraataa namtichi biitti usuu wal baraansa keessa jirtu biitti usuu miskiinummaan uummata lubbuutti fittee usuu beelli keessa jiru biitti akka usuu ilmi namaa usuu lubbuun jiruuti harka kana kaayanii hin dubbadhu mee waan kana dubbachuu nuuf gaarii miti qottoon jechuu usuu dhageessuu qottoon harka keessa kaayanii inni gabbee wanni inni haasa'u waan biraatii waa'ee akkanarraa gabbee waa takka dubbatu wanni akkana habba takka sitti hin dhagahamu habba takka xiqqaa takka Oromoo fi Oromoon gisee biyya namatti akkasiif godhan akkatti wal godhuun jiranii agarra inni habba takka gabbee impaasii biyya Suud Arabiyaa dhaqeetillee dubbatu namtichi kun dantaa Oromoorraa hin qabu silaa Oromoon tun arra guutuu akka fete wal gootee yoo adda batte namte gammachuu hin danda'u namtichi kun. Namcha Oromoof parlama maal jee walgahii kan qopheeffarratti ani Oromoodha. Ini Oromoo ne. Oromoo jechuun nuti hojiin barbaanna malee afaan akka Oromoo nu taatu barbaannu nuti. Maaliif yoo Oromoo taate maaliif goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeesta? Yoo Oromoo taate maaliif uummata Oromoo irra waraana banta? Uummata Wallaggaa irratti maaliif uummata Oromoo Harargee keessaa buqqista? Maaliif lafa baalee irratti Arsii irratti hatta maaliif imireetiif gurgurtu yoo Oromoo taate maaliif uummata Oromoo lafa Tigraay ergitee achitti ajjeesista yoo Oromoo taate Abiy Ahmed maaliif uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo madaabaraan isaaf hin dhiyaanne qotachuu hin dandeenye ilmaa isaa qabsoo tanaa jechaaf raafixan haati isii kophaa isii lafatana qotachuu jirtu lafti irraa goggoote ammas gibira kafali jaaniin hidhaniin dulloota nama gurguddaa gibira jaaniin hidhaniin gibira jaaniin lubbuutti fidan warra magaalaa keessa raanfadhu tukkaan amnaan qaban raanfadhu sun warra baadiyyaa keessa ilmaan isaanii qabsoo Oromoo jechaaf irraa dhume
Gaafa qeerootii fi dila arratti raadhume kaan milishaan rarrashane kalaftii isaanii hin qotamne. Isaan gibira kafalaa jaanimee haati waan nyaattuu hin qabdu waan gara nyaattuu hin qabdu yoo gaafatteen guyyaa afur nyaanne sin jette haati akkatti hidhan gibira jaaniini. Isin nama guddaa haatee nyaatee isitu godhachuu hin dandeessu jechuudha nama guddaa akkanaa fuudhaniiti mana hidhaa keessan. Innaa namtichi kun uummata Oromoo irratti hedduu taphachuu jira. Daawwattoota keenya Jawaar Mohaammed viidiyoo takkaa fi barreeffama takka dhiisee ture waa'ee uummata dhiyoo tana naannoo Amaaraa keessatti waa'ee harkaa kanaa fi ijoollee teenyataa Saudi Arabiyaa keessatti wal nyaataa jirtu walitti buute tana jechaaf haalli uummata keenyaa sammuun uummata keenyaa akkaataatti jijjiirame namni akkamitti gizee namni takka du'ee rifachuu nahuu dadhabee sammuun keenya eega inni mana hidhaa seenee fi eega mana hidhaa booda wanni hundi akka adda ta'e Jawaar Mohaammed dubbatee ture maaliif osoo inni mana hidhaa seenee dura nama takkaatu inni ture eega inni mana hidhaa seenee booda nuti bar gaafa qabsoo Oromoo bar nama 5,000 itti gabbarree jennee dhaadachuu ture bar nama 5,000 gaafa inni mana hidhaa booda nama miliyoona takka dhume jechuudha. Nama miliyoona takka dhume jechuudha. Naa haalli adda addaatti ta'ee Jawaar Mohaammed gaafa musuruu qabsoon isaaf galtee ture akkaataatti deemu jiru sunii fi dhufee qabbanaa wadaa gaafa sun bara Oromoon juubee akkamitti akkana taataa miraam jaanii loluu turanii inni hubbaa lafa qabaa taragaaggaa dubbiin akka durii miti taamaatuun hedduu jirti. Abiy Ahmed dubbii qayyiree jira. Namtichi kun xashiidha. Namtichi fayyaan qabu. Waan haasoo fi waan hannaasoo hin beeku. Mee viidiyoo uummatan irraa dhageeffadhaati waan inni joosh ni galee arraas daggamee jedhee yootanas daggamee jira wal biraas ni fidamee dhageeffadhaati as deebi'a toosaa. በነገራችን ላይ የ10 ዓመት ብቻ ሳይሆን የ30 ዓመት እቅድም አወጥተናል። በ2050 ኢትዮጵያ በዓለም ውስጥ ስመጥር ከሆኑ ሀገራት በዚህ ደረጃ ትመደባለች የሚልም እቅድ አወጥተናል። ሁለት ሀያላን ሀገራት ይኖራሉ ከሁለቱ አንዷ ኢትዮጵያ ትሆናለች የሚል እቅድም ተወጥቷል። አስቡ ከተግባባን በኋላ 30ውን እንወያያለን። ኢትዮጵያ በ2100 በዓለም ሰባተኛዋ ኢኮኖሚ ትሆናለች። በ2040 በ2050 ብዙዎቻችሁ ስላላችሁ ታዩታላችሁ። የዛሬ 6 ዓመት ማክሲመም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሁለተኛ ትልቁ ኢኮኖሚ ትሆናለች። የዛሬ 10 ዓመት በአፍሪካ አንደኛ ኢኮኖሚ ትሆናለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄን ለተከበረው ምክር ቤት በከፍተኛ እምነትና ኩራት ልገልጽ የምፈልገው ጉዳይ በ2032 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቢያንስ ከአፍሪካ ሁለተኛው ኢኮኖሚ ይሆናል። በ2036 የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከአፍሪካ የመጀመሪያው ኢኮኖሚ ይሆናል። ይሄን እናሳካለን። ማንም ሊያስቆመን አይችልም። ይቅር በለን ብቻ ነው የሚያስበው። ሌላ ምንም ቋንቋ የለኝም። ወላ ኢንሻአላህ daawwattoota keenya akkuma dhageessan namtichi waan haasa'uu hin beeku waan inni dhingatti paarlama irratti haasa'uun isaatu waliin fakkaatu agartan gutak baay'aamsa gutak baay'aa 100 gutak ka 6 ዓመት ka 10 ዓመት በ2032 ጫ ከሚልኪ ምንም ንመሪን ደሞ ከም ዋን ዱጋታ ከማመነ ከምራ ፍረነመ إيش ركوبي يخزر إيش تيجي وانو مني أفان رادو بتخمر مني رافرون نمي خان أنو خان مني بيجندي مجور نمشي جذبة كنا خان لو تودا خيجا نمشي برادا خان أكمل دقيقة سوالي إني أسوفي وني دبتو واللي فكاتو مي جوار محمد يروس نتيك أبسوط أنا إنساني في قلي أبي هو بتاني فيديو إيرا دا غرو تكاتا كراموريتين مي أما interview kana khagode baati sadi dore me daga fanne wala taade wani Jawaar Mohaammed jos gama siyaasatiin karatti deebisaa jirra akkuma madura linaa soine marsa durarratti dadammaysu ummata miira qabsootti deebisu ture amma marsa lammaffaa gara dhumaa gara gola butii jirra kunis olaantummaa seenessaa qabachuu takkaahu ajandaa kennu sirnichi gara ofirraa ittisuutti akka deemu gochuu irratti tarkaanfii fudhatameen gara gaariirra jirra amma booyin gaariin tolfamee sochiin garatti deemamaa jira saffisiin ammallee na yaachisaa garuu fireenas qaba
Gaazaa Reebas Efreena qabaa. walmadaalchisaa deemuu barbaachisa. Amma gara marsaa itti aanutti deemna. Marsaa itti aanu keessatti gaafilee uummataa cimsaa dhiibbaa cimsaa deemuudha. Wal cina garuu immoo qophii ce'umsaa qopheessaa deemutti deemna jechuudha. Dansaa egaa Daawwattoota keenya akkuma dhageessan Jawaar Mohaammed fireema qabu jira jee. Fireema qabaa deemu jira. Dubbiin silaa kadhumatti duree. Maaliif siyaasa Abiy Ahmed balleesse kana waraanaan uummata hammeesse. Maaliif namni ammaan tana laal ilmi namaa guyyaa adii irraa murameeti harki qottoon jechuudha. Guyyaa lamaa sabee guyyaa sadaffaa irraanfatame jechuudha. Yaaddee nama hedduu biratti waan takka hin fakkaanne jechuudha. Laal sammuun ilma namaa akka itti jijjiirame jechuudha. Dur gaafa Jawaar dhufe wanni qabsoo jedhamu irraanfatame. Jawaar kophaa isaa fiigaa hayyuun jalan deemtu maal jedhan. Ilmi namaa maal yaade maallaqa jala fiiguu ture jechuudha. Wanni biyya keessa jirtu irraanfatee ture jechuudha. Abiyyoo maal waliin karaa waraanaa seenaa waraana biraa banuuf. Mee amma deemu waraana galaanatu Jawaar viidiyoo takka dookumentii irratti dalagee calingoone. Mee amma eenyu haasa waa'ee galaana diimaa nam takka naasoo. Innaa sammuu Abiy Ahmed uummata biyya sunii itti jijjiire sun deebise jechuudha. Uummata kakaasuu uummata karaa qabsoo deebisuu. Ummata hayyuu ummata siyaasota ummata gurguddaa siyaasaa beeku hawaayee siyaasaan Abiy ijoollee godhee siyaasaa kasaa beese siyaasa deebisuu isaan sun walii qabanii wajji haasa'uu hegereen keenya fuuldura akkam ta'uu qaba booyii takka qopheeffannee qoshaasha kanatti laquu qabna jechuudha. Waa'ee amma sammuu ilma namaa qayyaru jira jechuudha. Yusi wanni Suudi Arabiyaa ta'es wanni naannoo Amaaraa keessatti wanni guyyaa irraa sharmuus wanni milishaan akkas godhus waan sammuun ilma namaa bar milishaan kun hammaatitti himti bar bakka karaa barameef seerri hin jiru biyya seeraa ala taate heeraa fi seerri jedhamu sun hin jiru. Kaduree cabsa eenyu Abiy Ahmed amma dura viidiyoo tokko irratti dalageetu jira viidiyoo kana yoo ilaaltan Dr. Bayaan haarratti haasa'ee ture. Annaa biitti heera bar namni dura adaraas hin jiru sun ammaan tana bara haadha takka ishii guyyaa sadii guyyaa afur hin nyaatin waan nyaatu hin qabin gibira dachii kafalii jaanii lubbuutiiftu jira warri magaalaa dhiisu warri magaalaa turaamnee jira ammas Jawaar Mohaammed eenyu gabbahaa eenyu Jawaar Mohaammed uummata jaaree jira uummata yuunivarsiitii jaaree jira doktoroota jaaree jira barsiisota jaaree jira fireema haa qabu jira bara isaanii bira uummata gurmaa'ee lafaa qabaar barsiisota lafaa qaba ummata seeraa lafaa qaba ummata gurguddaa kana lafaa qaba. Gaafa ummanni kun kee hizbiinis jala kaa jechuudha. Ummata ijaarame jechuudha. Ummata baratee jechuudha lafaa qaba. Ammas qeeroos jaaree jira Jawaar Mohaammed. Gaafa inni gabbaanii waa'ee hegeree fuuldura kanarra waltaan akkaataa siistamni siyaasaan dirree Itoophiyaa itti taphatamuu qabu irratti wal ta'uu jiran jechuun siyaasaa kanarratti gaafa isaa wal tahan aboo akkanatti taphanna yoo akkana ta'e akkasii yoo akkas ta'e akkasii kunoo akkamitti haa karra waltaan wal tahanii karra wal ta'uu dadhaban garuu fuuldura facha kaatanii kaanis mircaan hiinaa jaaniiti filannoon hiinaa jaaniiti irra wal ta'uu jiran jechuun manni kun ammaan tana. Gaafa wanni kun dhume jechuu gaafa haajaan tun dhumte Abiy Ahmed amma bar Jawaar Mohaammed dubbatee jira nutiitu fireema qabu jira je fireema qabaati deemu jira ummata koo fedhoo kana agartee yeroon amma taragaaggaadha sa'aan waqtiin sa'aan qaaliidha bar sa'aan qaalii so bar namni dahaba baankii kaachuu sanduuqa kasa kaachuu danda'a bar maallaqa isaa bakka takka kaachuu danda'a yeroo kee kaachuu dandeessu yeroon jiru ilma namaa keessatti yeroon hedduu barbaachisaadha. Gaafa yeroon geesse Abiy ammas Finfinnuma gubbaa jira dheengadda usumee daawwattoota keenya waan takka isin gaafa kadhumaa usuu ilmaan Oromoo kan dhumu jiranii usuu ilmi namaa akkanatti harka muramu usuu rakkoon usuu ilmaan Oromoo fi Oromoon achitti Suudi Arabiyaa keessa kan wal godhu jirtuuti mee Dr. Abiy Facebook uummataatti maqaruma takkatillee wanni inni irraa gabbahee dubbatamee habba takka mee uummanni kun uummata biyyaati miti lammii biyyaati miti inni uummata kana bulchu maaliif gabbee jecha takkaraan dubbatiin mee ni sirreessinaa mee wanni akka ta'u kun nu dhagaamee jira hedduu rifannee jira nunaasee jira irra dalaguuf gabbaanee tolchuuf sirreessuuf waan akkana irra daleenaa jee mee gabbeen dubbatu.
hay namchu kun biyya kana bulchu nama biyya kana bulchu miti tanaan jaa namtichi hajaa biyya irraan qabu daawwattoota keenya viidiyoon irraa fidheesse kana hedduu galatooma akka yeroo gaariin hojii dabarsan abdiin gadaa yeroo gaariin dabarsaa iddoo si jaada nageenya tura